ayyaanni Iidal Fitrii kan bara 1447 guutuu addunyaatti kabajamee kan oole yoo ta'u, Oromiyaa keessattis ayyaanni kun kan tokkummaa fi nagaa nuuf haa ta'u jechuun kabaja ayyaanichaa irratti dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Wallaggaa lixaa aanaa Boojjii Dirmajitti milishoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa nama nagaa rasaasatti roobsuun lubbuu dabarsuun dhaga'ame. Boosaat keessatti hidhattoonni murna mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa abbootii amantaa hidhuun saamicha irratti gaggeessuu himan. Jimma aanaa Mannaa keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa jiraattota saamuu, burjaajeessuu fi dararuu itti fufanii jiraachuu himan. Bitoota isa 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Ayyaanni Iidal Fitrii kan bara 1447 guutuu addunyaatti kabajamee kan oole yoo ta'u, Oromiyaa keessattis ayyaanni kun kan tokkummaa fi nagaa nuuf haa ta'u jechuun kabaja ayyaanichaa irratti dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Baga geessan baga geenye ayyaana Iidal Fitrii kan 1447 kutaalee Oromiyaa iddoo garagaraatti haala gaarii ta'een kabajamee kan oole yoo ta'u, ayyaanni kun kan tokkummaa fi nagaa nuuf haa ta'u jechuun kabaja ayyaanichaa irratti dhaamsa isaanii tokkummaa fi jaalalaan dabarsaniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa tokkummaadhaan dhaabbatanii salaata kan itti raawwatan. Waltajjiin kun mallattoo araaraa, jaalalaa fi waliin jireenyaati jedhan. Barri kun bara tokkummaan keenya itti mirkanaa'uu fi bara nageenyi waaraan hawaasa Oromoo maraaf barri gadadoo fi roorroo itti nurraa dhumatu haa ta'u jechuun kabaja ayyaanichaa kanarratti kadhannaa isaaniin haala gaarii taheen raawwataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa naannoo Oromiyaa magaalaawwan akka Finfinnee, Jimmaa, Roobee fi Harargee akkasumas kutaalee Oromiyaa hunda keessatti bifa ho'aa taheen har'a barii salaata Iidaa raawwatanii jiru. Hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga ayyaana Iidal Fitrii nagaan geessan baga geenye. Wallaggaa lixaa aanaa Boojjii Dirmajitti milishoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa nama nagaa rasaasatti roobsuun lubbuu dabarsuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga lixaa aanaa Boojjii Dirmajitti milishoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa nama nagaa itti dhukaasanii lubbuu dabarsuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraataan miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada kenne akka jedhanitti namni lubbuun darbe abbaa ilmaan shaniiti jedha. Gandaa moomaa agalootti qonnaan bulaan bultii tolaa dheeressaa jedhaman kun saawwi jalaa dhukkubsattee osoo bishaan dhugduu waraabuu fi deemanii milishoonni konkolaataan itti dhufuu himaniiru. Naannawa sanatti namoota dirqiin qabanii leenjii waraanaa geessuun waan barame waan ta'eef namni kun konkolaataa milishaa mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa gaaf argu rifatee jedhan. Achumaan karaa irraa jalaa dabee dhokachuus maatiin itti dabaluun eeraniiru. Milishoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa konkolaataa irra ta'anii jiran argaa turan nama rifatee dhokate kanatti dhukaasuun lubbuu dabarsuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Gocha milishoota kanneeniitiin gadduu kan dubbatan maatiin milishaa dhukaasee lubbuu nama nagaa baasee kun to'annaa jala jiraachuu ibsaniiru. Sodaa gadhiisuu jedhu akka qaban eeraniin mootummaan nama yakka hojjete kana seera murtii akka itti kennu gaafataniiru. Boosaat keessatti hidhattoonni murna mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa abbootii amantaa hidhuun saamicha irratti gaggeessuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Baashaggar aanaa Boosaat keessatti hidhattoonni fi kaabinoonni murna mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa waliin ta'uun abbootii amantaa fi namoota nagaa biroo hidhanii saamicha irratti akka raawwatan jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Hidhattoonni murna mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa maaliif akka hidhatan illee hin beekne. Aanaa Boosaat Gandasaaraa Faraddaa keessatti abbootii amantaa lama maqaan isaanii Paaster Bayyanaa Taaddasaa waldaa inni keessatti tajaajilu walgahii keessatti geggeessina jechuun hoggaa hidhattoonni naamusa hin qabne kun gaafatan. Waldaan kun bakka itti waaqa kadhatanidha malee bakka walgahii siyaasaa itti geggeeffatanii miti jedhee wayita inni deebisuuf ati mana si gaafannaan nu dhorkatte ittiin jechuun mana hidhaa magaalaa Boofatti darbatanii gaafa Bitootessa 1626 galgala qarshii 5,000 irraa saamuun gadhiisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Paaster Lammaa Bulloo abbaa ijoollee 12 fi kiraanchiin kan deemu akkasumas obbo Shuraa Buttaa kan jedhamanillee sababa tokko malee hidhuun qarshii 5,000 saamuun akka gadhiisan jiraattonni gandichaa ifoomsaniiru.
Ittuma fufuun gaafuma bitootessa 16 galgala sa'aatii 2tti ilma keettu waboo keessa jira ittiin jechuun waan isa hin ilaallanneen obbo Magarsaa Jaagaa sababa tokko malee mana hidhatti darbachuun obbo Urgii Gadaa abbaa ijoollee 5 kan ta'e immoo kanaan dura mana isaa ganda Areersoo Beerootti argamu jalaa gubuun magaalaa Bofaa keessa jiraachaa kan jiru ammas jala deemanii waboo waliin hariiroo qabda ittiin jechuun maqaa sobaa itti maxxansanii badii tokko malee mana hidhaa magaalichatti darbataniiru. Gocha saamichaa fi hidhaa kana magaalicha keessatti kan raawwachiisaa jiru kantiibaa magaalichaa Kormee Waaqayyoo fi jala deemtota murna mootummaa naftanyaa maafiyaa PP kanneen akka Malkaa Eda'oo ta'uu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Jimma aanaa mannaa keessatti argamtoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa jiraattota saamuu burjaajeessuu fi dararuu itti fufanii jiraachuu himan bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Jimma aanaa maannaa ganda hundaa qananii keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa kaffaltii seeraan alaa nama tokko irraa qarshii 200 hanga 500 afaan qawween sodaachisanii nama saamaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Kana malees aanicha keessatti lukkeeleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa holola sobaa afarsuu amaleeffatan kunneen injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti guyyaa guyyaadhaan galmeessaa ooluu fi miidiyaalee garaagaraatiin gabaafamaa ooluu injifannoo sobaati jechuun hawaasa gowwoomsuuf yaalii taasisaa jiraachuu maddeen himan. Dabalataanis aanichuma guutummaa keessatti tibba kana maqaa kaardii filannoo fudhaa jedhuun hawaasni humnaa ol dararamaa jiraachuu maddeen itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti eeranii jiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.